Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamaa fuune kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota Seel Channel akkam jirtu nagaa qabdan gaanlee nagaan qaba alhamdulillah. Har'allee deebi'ee dhufeen jira. Barumsa haalaan barbaachisaa takka qabadhee dhiyaadheen jira. Egaa barumsi haalaan barbaachisaan kun maali inni jechuun keessan oolu bilbilli keessa yoo hallaggeeffaa kan sin dhibute akkani jechaan yeroo waa takka irratti dhootanii kaatan yoo dafee kan isin hin finne soddoo baak jettanii bahuu hin dandeessanii jechaadha. Hallaggeeffaa sin dhibaa jechaadha. Waa takka isin appilikeeshina takka keessa seentanii jechaadha. Soddoo baak jettanii isin hin baasu jechaadha. Akkuma kanammoo fuulum iskiriin kanarratti immoo gaman akkanuma waan oofneettan dafee isin hin dalagu. Walumaa galatti bilbilli keessan yoo dafee isin hin dalagne eeganuma ammoo yoo kan isinitti dhufu ta'e haala kamiin sirreeffanna seetinguma bilbila keenyaatiin isa jedhu akka waliin ilaallu taha. Hanga xumura qophii kiyyaatti share, like, subscribe to my channel and also press this bell icon. Mana keenyaaf haaraa taatanii jiraattan isinillee subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaan isin jira. Egaa amma gama barumsa kiyyaan isin dabarsaa na waliin tura. Egaa amma gama barumsa keenyaa yeroo dabaruuti seetinguma bilbila keenyaa kan fayyadamuuf kan jiru. Amma saniifuu seetingii bilbila keenyaa keessan isheenaa jechaadha. Irra kana gadi buunee mallattoo seetingaa kana keessa kanarra yoo dhoofne bakka seetingii keenya bilbila keenyaa irra nu geessa. Saniifuu amma asirratti wanni goonu kadhumaa kun isiniin bahu jechaadha yeroo jalqabaatii fi saniifuu kadhumaa kana warri kana duran baafne akkamitti akka itti baafattan isin agarsiisa. Amma haala kanaan kan isiniif dhufu jechaadha. Kana gadi hin dhufu jechaadha. Kadhumaa kun isintu baafata saniifuu akkamitti akka itti baafattan abbaa wattipoone bakka jedhamu irratti egaa dhootanii kaataniin booda amma immoo asirratti hin dhootanii jechaadha. Software information bakka jedhamu kanarratti egaa asirratti dhootanii kaataniin booda amma immoo buldi nambar bakka jedhamu kanarratti yeroo 7-8 akka ni dhootanii jechaadha. Walirra ni dhootanii jechaadha. Walirra egaa dhootanii kaataniin booda patarni bilbila keessan isin iskiriin itti hidhattanii isin gaafataa saniifuu itti gashitanii egaa itti gashitanii kaataniin booda duuba deebitanii yeroo laaltan asitti isinii da'ama jechaadha seetingii kuni. Saniifuu asirratti ni dhoonaa jechaadha. Egaa asirratti dhoonee kaaniin booda amma gadi ni buuna. Gadi buunee amma kinoo asirratti jechaadha nuti amma kan sirreeffachuu dandeenyu jechuudha. Jarra kana sadii akkuma jedhutti kana amma fakkeenyaaf haala kanaan yoo kan jiru ta'e kanaa gadi jechaadha. Amma fedherra yoo jiraate itti sheentanii isin akkam kan godhuu qabdan off gootanii jechaadha. Sadeenuu isaati off irra kana egaa irratti gootanii kaataniin booda saffisni bilbila keessanii jechaadha akka ajaa'ibaatti kan isiniif dalagu jechaadha. Saniifuu haala kanaan itti fayyadamuu dandeessan isin jira. Egaa wanni kun kan warri yaada isinitti ta'eeru yoo jiraattan bilbilli keessan warri dafee faa isin dalagne jechaadha. Hallaggeeffaa kan isin dhibu yoo ta'e haala kanaan sirreeffachuu dandeessan isin jira. Saniifuu furmaata isiniif ta'a jedhee yaada. Har'umaan booda immoo yoo kan isinitti dhufu ta'e bilbilli keenya kun maaliif akkana dafee faa nuuf hin deebine jettanii hin cinqamtanii jechaadha. Durumaanuu waan agartanii jettaniifu furmaata haala kanaan isinis
itti argachuu dandeessan isin jedha. Egaa barumsi keenya har'aa kun akka irraa barattan akka itti gammaddan immoo nu abdiin qaba. Inshallah ammoo nu barumsa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa naaf turaa isin jedha. Galatooma.